ashama harka fuun jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya maal hojjechuu qabna nu dhaloonni har'aa qophii jedhu qabadhee isiniif dhufeera tidhiyaadha nu dhaloonni har'aa maal hojjechuu qabna dhaloota booda keenya nu duubaa dhufuudhaaf maal hojjechuu qabna yoo ati yaraa hojjettes yoo ati waan gaarii hojjette dhaloonni si duubaan dhufu gaarii san ati hojjette kanarra deemee galma gahuu danda'a yoo ati waan badaa hojjette badaa ati har'a hojjettee deemte kanaaf jaarraa hedduu baduu danda'a jechuudha dhaloonni har'aa rabbiin nama dhaloota badee balleessu nun godhini nama tolchee tolu nu haa godhu isiniin jedha keessattuu yeroo ammaa kana biyyoota keenyaa fi biyyoota guddatan kana yoo wal bira qaban akka salphaatti hin guddanne jechuudha biyyoonni guddatan kunniin maaliif ilaalcha jibbanaa ilaalcha haaloo bayuu ilaalcha garagaraa keessa bayanii ilaalcha tokkummaa ilaalcha jaalalaa kanaan kan guddatan wareegama hedduutiin guddatanii jechuudha nuti har'a teennee itti hawwina akkaataa isaan itti jireenya isaanii kana hawwina jechuudha nuti hoo maal hojjechuu qabna nuti hoo akkamitti jijjiiramuu qabnaan hin jiru jechuudha dhaloota irraa kana bira nuti akkamitti nama ebaluu kana daran cimnee biizinasaan haa ta'u waa hundaan akkamitti uf duratti deemnaa hin jiru jechuudha dhaloonni keenya har'aa wal arrabsuu wal jibbuu wal diqqeessuu maaliif kun ta'uu qaba nu dhaloota waa utubee dhaloota keenya boruutiif waan gaarii fakkeenya gaarii viidiyoon nuti har'a waraabnee gallakkisnu kun dhaloota gana nu duubaa dhufan ilmaan keenya kan gana nu duubaa dhufan arguu jiranii jechuudha maaliif ati viidiyoo takkatti waraabdee haasa'e badaa afaan keetirraa bahee haasaa jibbiinsaa takkatti yoo gallakkiste sooshaal miidiyaa kana ati gallakkiste deebitee haquu dandeessa ergaa itti namni biraa gabbuufatuu danda'a kanaaf waan gaarii hojjannee haa dabarsinu yeroo ammaa keessattuu namoonni waan jibbaa haasanii achi namoonni waan jaalalaa haasayan ka akkaataa itti hojjetanii akkaataa itti baratanii galma gahuu danda'an akkaataa itti ati milkaa'uu dandeettu kan haasayan ni xiqqaataa jechuudha kanaaf waan gaarii hojjedhu jirree duniyaa kana irraa lafa ardii duniyaa kana irraa idmee hin jiraatu yookiin yoo guddate waggaa 100 yookiin 60 yookiin 50 kana keessatti an nama qajeelchu moo nama qajeelchee namni naan qajeelu moo namni naan jallatu nama dhaloonni anaan badu moo nama dhaloonni anaan tolu jettee uf xiinxalluu qabda jechuudha hundi keessanuu maaliidhaaf ilma namaa kana rabbiin qaxaroodhaan lafa duniyaa kana irra jiraachisa itti himelle nafseen teetan martuu ni deemti viidiyoo kana waraabee osoo isin gallakkisin hin dura deemuu danda'a jechuudha kanaaf ati gaarii ta'i nama waasiin jedhuuf deebii jaalalaa kenneef nama si jibbu jaalat nama si abaare eebbisi nama si diqqeesse kabaji nama si abaaree nama maqaa kee balleessee maqaa isaa tolchi nama waan hamtuu si dalage ati deebisi khayrii isaaf dalagi jibbana yoo deebisne bannee baduu taati jechuudha nama jibbanaan deebis haaloon deebisnaa yeroo ammaa kana qilee keessa yoo bu'anii achi hin jiru jechuudha kanaaf dhaloonni har'a jiru kun nuti wal ijaarree wal utubnee biyya keenya akkaataa ganaa booda keenya dhaloonni duubaa dhufu baroomsaan yoo nuti har'a wal abaaraa jiraanne yoo nuti har'a wal diqqeessaa jiraanne dhaloonni keenya dhufu immoo kana caalii wal mancaasee wal balleessaa jechuudha waan nuti har'a hojjennuun booda dhaloota keenya duuba keenya maqaan keenya kahamaa jechuudha kanaaf dirree duniyaa kana irra hundee hin jiraattu obboleessa kiyya obboleettii kiyya nama si abaare deebistee hin abaarin nama si arrabse deebistee hin arrabsin jaaladhuun ufi qabi wallaaluma keettu akkasi godha jedhiin gorsi kana yoo hin taane dhaloonni har'aa kun teennee biyyoota guddatte ilaaluu malee nu akkamitti guddannaa nu akkamitti diinagdeedhaan kaanaa nu akkamitti gabrummaa kana jalaa baanaa keessattuu dhaloota keenya har'aa dhimma diinagdeeti dhimma siyaasaatillee miti dhaloota keenya har'aa kan burjaajii fi faca'iinsa guddaa itti uume dhimma diinagdeeti jechuudha garuu dhimma diinagdee kana namni ijoodhaan itti dhimmame hojjetu harka 10% hin jiru jechuu ni dandeessa jechuudha teennee biyya guddattee fi biyyarra baqachuu taate malee kanaaf dhaloonni har'aa kun diinagdeen akkamitti guddannaa baroomsaan akkamitti guddannee addunyaan hordofuu barbaachisa addunyaan har'a akkatti guddatte kun dhiifteeti hundaa bira dabartee gurra ofii cufatteeti nuti har'a namni wallaalaan tokko gabbahee yoo waanuun jedhe deebii nama sanii deebisuuf cinqamne obboleessa kiyya kanaaf hin cinqamin dhiisi galmaan hin gayu oromoon akka oromootti akka Itoophiyaatti kan gabrummaa caalu kan harkaa qabu diinagdeedha jechuudha abbootiin qabeenyaas abbootiin amantaatis abbootiin waa hunduu wanne hangoo qabus dhimma diinagdee irratti osoo hojjete sila
namni kun ni jijjiirama akka namni dhimma barnoota dhimma diinagdee irratti yoo hojjetan baay'ee barbaachisa kanaaf sharrii lafa duniyaa kanarratti hin facaasin obboleessa kee galma kee ni geettaati hojjedhu dalagi nama hin arrabsin nama hin diqqeessin nama hin tuffatin viidiyoo ati har'a waraabde bor ilmaan kee arguu malan jaarraa hedduudhaaf waan nuti har'a balleessineef shira nuti har'a wal keessa shirreef ilmaan keenna dhaloonni boruu baduu danda'anii jechuudha kanaaf wal haa baraarru wal haa ijaarru wal haa kabajnu wal haa sufannu oromoon ormayyuu ni oromeessa jedhan amma faallaa sanii kutaa fi amantiin gandaan beekaan diqqaan wal duudaa galee dhimma diinagdee irratti wal faalla dhimma siyaasaa irratti wal faalla dhimma hawaasummaa irratti wal faalla maaliif kun barbaachisa yaa saba laalamee biyyoota guddatte xiinxallaame wal jibbanii wal arrabsanii nam tokko gabbayee nam tokko miidiyaa irratti yoo gajjedhe yoo waa jedheen yeroo san seera jala oola jechuudha maaliif jaalala malee waan jibbaan hin jirreef kanaaf waan dhaalaa irratti haasa'u jirra dhaloonni boruu maan nurraa dhaaluu qabaadha dhaloonni nu duubaan dhufu maan nurraa taajjabuu qabaadha dhaloonni booda keenya dhufu maal yoo nu akka hojjanne inni jijjiiramuu danda'a hiyyummaa hiyyummatti hin dabarsinu durumni haala hallume wallaalumsatti hin dabarsinaa jibbana jibbatti hin dabarsinaa diqqeennatti hin dabarsinaa ol guddachuu yaala ol guddisuu yaala obboleota kee keessattuu kan sooshaal miidiyaa garagaraa fayyadamtan tiktookiidha yuutuubii feesbuuka maqaa namaa hin balleessin anhoo maalidha jedhi ufii kee qofa yaadime nama tokko yoo dhaadhessite nama badii dalagu tokko fakkeenyaaf amma nama ka'ee nama arrabsu tokko baga itti cabsite jennaan jechuu nuti nama san osoo laganne osoo jalaa baane waan inni haasa'e osoo nuti ilaaluu baanne dubbataa salphisuu hin jedhu maa calphisu jette oromoon kanaaf haa jabaannu wajjin haa hojjennu wajjin haa duroomnu wajjin haa wal kabajnu haa wal guddisnu kanaaf isiniin jedhe ani tulluu showdha qophiin kiyyaarraa asumarratti dhaabbataa youtube chaanaali keenya subscribe like share gochuudhaan warroonni maatiin tahii yoo jiraattan maatii tahaadha kan viidiyoon isinitti tolte like godhaadhaa fedha keessanii giddii hin qabu yoo isinitti hin tolin akkasii isiniin jenna galatooma yaada qabdan koomentii jalatti nuuf barreessu hin dagatinaa isiniin jenna assalaam